gariin namaa mataasaa kana buqqee mataasaa kana warra taaloo rifeensaa dalagu qofaa ciree maallaqa irraa fudhata irraa fayyadama malee namni irraa hin fayyadamu jaan jechuu. Akkana jetti manguddoon Oromoo namni afurii jaan khabiyya jiru khabiyyaan jiru khabiyyatti jiru khabiyyaanis hin jirre biyyaas hin jirre afran kanaa jaan akka afaan gariitti ganda jir gandaan jir gandatti jir gandaas hin jiru gandattis hin jiru jaanitti jechuu. Akkanatti bakka afran kanatti addaan qoodan akka waa'ee beekumsaa keessatti namni ka ifiin beekuu fi katti himan beekuu fi ka ifiinis hin beeyne katti himanis hin beeyne jaanitti. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan kanarraa hoggaa dubbatu akkana jaan khayrun naasi anfa'uhum linnaasi irra caalaan nama fayyaduu jaan. Ulamaan islaamaatis waa'ee nama fayyaduu keessatti nama bakka afuritti addaan qoodan. Tokko nama biraatis lubbuu isaatis fayyadu irra caalaan namaa kan nabiin dubbate san kana jechuudha. Beekumsa isaatiin qabeenya isaatiin taayitaa isaatiin irra caalaan namaa kana jechuudha. Akkuma jecha biraatti man caasha linafsihi caasha sagiiraa waman caasha lighayrihi caasha kabiiraa. Namni mataasaa qofaaf jiraate xiqqaataadha, namni immoo namaaf jiraate sadarkaan isaa guddaadha jaanitti jechuudha. Kanaaf nama bakka afurii qoodanii ulamaa'iin tokko nama lubbuu isaatii fi namaas fayyaduu jaan takka. Kalamadaa nama lubbuu isaa fayyadu kanaman fayyanne karra gaxaanaa ka jenne san kana jechuudha. Kasadaffaadhaa nama ufiis hin fayyanne namaas hin fayyanne lifaafaa jechuudha. Kaafraffaadhaa nama if cinqee namallee cinquu jaan. Kanaaf ulamaan islaamaa izaa lam tastati' an tanfa'a annaas falaa tadurrahum, yoo nama fayyaduu hin dandeenye nama miidhinii jaan jechuudha. Kanaaf ulamaan garii kijaan الناس ثلاثة من يفتح لك باب ومن يغلقه ومن يدلك على المفتاح. نمني سديه مجان توكو نما هلا سيبنو توكو نما هلا سيشوف خسدفا نما هلا وان التيمبنات تونسن سكنو دبين بيخي چنا دان سي مجرني بيخي. خنا غرين علماء جچ خنا غباب سني كجان نمني سديه جان توكو خيفي جراتو توكو خورساتي جراتو توكو امته ساتي جراتو جان. أما سكن جان علماء الإسلام الناس أربعة غارس شجرة وآكل ثمرة وقاطع شجرة ومتفرج. هي كان دبيتنا نمني أفرما جان توكو خموخا قد دابو نما فيدو يجو خلمدا خموخما نمني دابي سنياتو نما وان نمني هجتت فيدمو يجو خصدفا قاطع شجرة يجون نما مخما نمني دابي سنو مروج يجو خافرفا متفرج يجون نما خيريس